Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti mooltan guyyaan har'aa muddee 23 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Itoophiyaan saatalaayitii lammaffaa ET Smart RSS jedhamu gara hawaatti ergitee jirti. Oduu keessatti gabaasa qabna. UNHCR baqattoota Itoophiyaa kanneen walitti bu'iinsa Tigraay jalaa dheessaniif gargaarsa hatattamaa gaafate. Gaazexeessaa aartistiif qorataan afaan Oromoo ta'uun guddina afaanichaa keessatti gumaacha guddaa taasisaa akka ture Ibrahim Hajii Alii du'aan boqotee jira. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Gareen lammiiwwan Itoophiyaa ala jiraatanii Global Alliance jedhamu piroojeektii namoota godinaalee Gujiif Geediyoo keessa jiraatan fayyadamaa taasisu xumuruunsaa gabaasamee jira. Gara boodaa dhiyaata. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisus abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamisasaa har'aa Nigusuu Taamiree, Tamisaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa. Babaroota galchuun isa nagaan soora laafeeti. Qorri lafa jedhutti naannoo Binishaangul Gumuz godina Matakkala aanaa Buleen gandi Kuujii keessatti akka qorri lafaa jedhutti warri qawwee namni 100 ol fixan. Bulchiinsi Binishaangul Gumuz illeen warra nagaa akkam fixanii jedhu. Asteer Misgaanot Baardaarii erge jaalanne nutti. Bulchiisa naannoo Binishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Buleen ganda Kuujii keessatti namoota nagaa irratti haleellaan kan baname kibxata kaleessaa halkan sa'a 10 irratti akka ta'e jiraataan maqaan isaanii akka hin ibsamne barbaadanii fi haleellaa kana jalaa fiiganii miliquu isaanii dubbatan VOA'f beeksaniiru. Haleellaa kana kan gaggeessan yuunifoormii humna addaa naannoo sanaa kanneen uffatan ta'uu namni kun dubbatanii jiran. Namni yaada kenne kabiraan Se'id jedhaman akka jedhanitti koomaandi poostiin naannoo harka keessaa qaba shakkii jedhu qabu. Torban kana dhalattoonni Gumuz koomaandi poostiin walitti qabamaa akka turanii fi jiraattonni gosa biroo walga'ii kanarratti akka hirmaatan eeyyamni hin kennamneefi jedhaniiru. Namoonni kun lameen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 100 ga'aa kan jedhan yoo ta'u bulchiisi naannoo Benishaangul Gumuziif itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii ka ta'an obbo Mallas Bayyana lakkoofsi namoota du'anii olaanaa ta'uu dubbatu. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad kaleessa godina Matakkal seenuun uummata waliin marii gaggeessuu isaanii ni yaadatama. Halkan kibxata kaleessaa kanaan lakkoofsi namoota du'anii qulqullaa'ee ka dhiyaatu ta'uu dubbi himaan bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz beeksaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaaw Baardaar irraa gabaastee jirti. Akka bulchiinsi naannoo Amaaraa jedhetti warri lola Tigraayii fi rakkoo naannoo Binishaangul keessa isa dhalatteen baqate 250,050 haga ammaatti qarqaarsi isaanii malee akka dansan arganne. Gamfaanin ammoo bulchiinsi Finfinnee jara naannoo Amaaraa keessatti rakkina akka akkaatii baqatee jedheetiin achitti baqatee qarqaarsa kenna. Fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessatti akka bulchiinsi jedhetti Guwaanguutti nama 38,000 baqateetiin keessa jira. Walumattuuyyuu bulchiinsi Finfinnee midhaan kuntaala 3,000 qarqaarsaan kenna. Akka Asteer Misgaanaa bulchiinsi naannoo Amaaraa maqeeffattee jettetti ganna lamaa asitti namni Amaaraa eenyummaa isaatii jedheetiin miidhame naannoo Amaaraa baqachuu jira. Eertiraa keessatti halee nam 25 irratti vaayirasii koronaa arganii nama ganni 50 tanaan lubbuudhaaf. Walumattuuyyuu Eertiraa keessatti gammaata nama 832 akka haleetti dhib kan irratti argan. Itoophiyaan kalee saatalaayitii lammeessoo ET Smart RSS jedhaniitiin maqaa baasan ol tokkofatte. Saatalaayitii tana qarqarsa Chaayinaatiin naannoo Heeyiniin lafa saatalaayitii hawaa tokko san keessa ol darbatan. Saatalaayitiin tun biyyee martee oduu guurtetti warra lafaatti ergiti. Saayidaamtoon nu erge. Itoophiyaan bara darbe ji'a muddee keessa saatalaayitii Itoophiyaa kan jalqabaa kan taate ETRSS waanii gara hawaatti erguun ishiin yaadatama. Bara darbe kan furgifamte saatalaayitiin Itoophiyaa ETRSS waaniin kun ergama fudhattee deemteen dachee sonuudhaan odeeffannoowwan suuraadhaan deeggaraman galmeessuun gara wiirtuu odeeffannoo lafa jiruutti ergaa turteetti jedhan. Itti aanaan daayirektara olaanaa Inistituutii Saayinsii Hawwaaf Teekinooloojii Dr. Yishroon Alamaayyoo. ያው ካምና ሳተላይት ያው መረጃ ነው ስንቀበል የነበረው ተግባራው ሳተላይት ሺ ብረ ደርቤራ odeeffannoo fuudhaa turre jirra.
Haaluma kanaan odeeffannoo arganne walitti qabnee arkaayivii irra keenyee jirra. Isa kaan immoo qaamolee odeeffannoo barbaadan dhaabbilee adda addaatiif kennaa turree jirra. Dabalataanis dhaabbileen odeeffannoo barbaadan yeroo nu gaafatan gara saatalaayitii kanaatti ajajacha erguudhaan biyya keessaafis ta'e biyya alaatiif odeeffannoo walitti guurree kennaa turre. Saatalaayitiin ETRSS1 kun odeeffannoo ergaa jirtuunis odeeffannoo to'annoo jijjiirama haala qilleensaa, qorannoof qo'annoo qonnaa waliin kan wal qabate akkasumas tajaajila bu'uuraalee hawaasummaa waliin kan wal qabatuu fi qabeenya uumamaa irratti kan xiyyeeffate ta'us Dr. Yisroon ibsaniiru. Saatalaayitiin Itoophiyaa ishee lammaffaa kaleessa Hawaatti ergamte ET Smart RSS'n saatalaayitii ETRSS1 waliin ergama wal fakkaataa akka qabdu kan ibsan Dr. Yisroon saatalaayitiin kun kaleessa gara Hawaatti ergamtee sirnaan qubachuu ishees mirkaneeffanneerra jedhan. Ergamni isaanii tokkodha. Lachanuu riimoot seensiingiidha. Garaagarummaan isaanii qulqullina suuraa isaan kaasanii erganii irratti kan bara kana ergamte ETSAT saatalaayitii kan bara darbee ETRSS1 irraa sadarkaan qulqullinaa suuraa kaasuu ishee fooyya'aadha. Itoophiyaan erga saatalaayitii ofiishee qabaatteen asitti odeeffannoo gama qorannoof qo'annoo qonnaan jiru jijjiirama haala qilleensaa waliin wal qabatee kan jiru qabeenya uumamaa to'achuu fi dhimmoota kana waliin wal qabatanii odeeffannoodhaaf baasiin sharafa alaatiin bahaa ture hafuu danda'eera jedhan Dr. Yisroon Alamaayyoo. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Dhumarratti gaazexeessaan artistii fi qorataan afaan Oromoo beekamaan Ibraahim Hajii Yaayyuu lubbuu dhabe. Ibraahim barkum 2012 jalqabeetiin akka nuuf dhibameetiin wallaanachaa ba'e. Edi lubbuu dhabe ara Finfinneetti awwaalan. Biyyeen sabladheennaafin oduun duubatti deebiin. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Koongireesiin Ameerikaa namaaf biyyi isaallee humni jabeessaniitiin koroona irraa dandamachiisuu fi $900 biliyoonii baasuuf kalee walii galan. Sun malee baajet gan haaraa akka fulbaan dhufu mootummaan hojiin hojjechuu danda'u $1 tiriliyoonii tokkootiif biliyoon 400 baasuuf irratti walii galan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp horii lafa balleessuu jiranii jedheetiin mallatteessuu diduuf namdoorsisuu jira. Akka irra deebi'anii qoratan gaafate. Yoo irra deebi'anii qorachuu baatan itti erguu didanii itti gaafatama pireezidaantiin qabuun viitoo paawuriin mallatteessuu diduu fi milkeetan mul'achuu jira. Koongireesiin Ameerikaa akka dhaabbileen daldala koronaan kasaarse nama qaxaruu danda'an horiin qarqaaruuf humni jajjabeessuuf jedhanitti nama Ameerikaa miliyoon hedduu horii qarqaarsaa kennuuf walii galan. Karoor horiin baasan kana fuula 5,000 irra baasan. Qorachaa turan. Pireezidaanti Tiraamp horii baasan kana keessa sagantaa gargaraa wayyeessanii deebi'anii qorachuu qabdan jedheen. Ameerikaan duriyyuu horii hedduu gannatti baafti. Waraana Masriitiif horii guddaa baafti. Muuziyeemii isiitiif horii guddaa. Dhaabbilee qonnaatii fi eegumsi bineensi baddaallee fi gannum gannaan horii hedduu baasan akkuma kana. Waan pireezidaanti Tiraamp mormuu jiru keessa tokko dhaabbilee daldala xixiqqaa horii guddaa kennuufi malanii jedha. Karoora kan keessatti akka koongireesiin jedhetti nama Ameerikaa miliyoon hedduu fi $600 kennan. Tiraamp ammoo nam tokko 2,000 yoo dhiirsaaf niitii taatammoo 4,000 kennuuf malan jedha. Bitootessi dabre keessallee Ameerikaan nam miliyoon hedduuti nam tokko $1,200 qooddeef koronaa irraa humni jabeeffachuu fedhaniitiin. Horii $900 biliyoon 900 ammaantan koongireesiin irratti waliigalu kana duraanii paartiin Demokiraati bajete kun silaa $3 tiriliyoon ta'uu malee jecha turan. Dhaabbileen fayyaa qorsa koronaa haaraa hojjechuu jiran Pfizer fi BioNTech ammallee akka Ameerikaan dhib kanarraa dandamachuu dandeettuu fi qorsi miliyoon 100 kennuuf irratti walii galan. Ameerikaan qorsi miliyoon 100 kan bitachuuf furfoo jirti. Qorsi kana G7 keessa qoodanii waliin ga'uuf hojiitti jiran. Akka kanaan mootummaan federaala Ameerikaa qorsi koronaa kana biliyoon 2 bitachuuf dhaabbilee tanaan walii gale. Akka itti gaafatamaan damee fayyaa Ameerikaa Alex Azar jedhette akka kanaan Ameerikaan dhib kanarraa dandamachuuf abdii qabaatti. Ameerikaatti nama miliyoon 18 fi 200,000 caalirratti dhib kan argan. Dhibi kunin nam 300 fi 23 caala galaafate. Haga guyyaa dheengaddaatti akka gabaas Yuunivarsiitii Joons Hopkinsitti Ameerikaatti nam 600 caalaatti qorsi koronaa haaraa kan argate. Marroo namaa kennan qara warra humni laafaa fudhata. Warra dhukkub kanatti akka malee dhiyaatfaat fudhata. Achiin duuba gumii bal'oo kennan. Faransaay haga dhoorte ammaantan nam Biriiteenii dhufu biyyuufi seensifachuu jirti. Biriiteen keessatti koronaan sanyii haaraa argan jedhanitti Awurooppaaf biyyitii hedduun biyyi sun walanqatti. Warri Faransaay ammaantan ofii seensisuu jirti namni Biriiteen kunin sa'aatii 72 dabre keessatti qorataniitiin warra koronaa hin qabne qofa. Biriiteen Faransaay fi waldaan Awurooppaa akka kanaan walanqachuun nama hedduu jidduu rakkata jireenyi nama miidhamaa jedhaniitiin falachaa bahan. Bulchooti Biriitish dhiyootaan sanyii koronaa haaraa argan kana waan isa dhaaba fayyaa addunyaatiin WHO'n wal mari'achuu jiran. Dhibi kunin kadurii caalaa akka malee nama dabruu danda'a. Keessumattuu ijoollee xixiqqoo dabra harka 71 caala nama dabruu danda'a. Gamkaan ammoo saayintistooti Biriitish jedhanitti sanyii koronaa haaraa kana qara Biriiteen gam kaabaa keessatti argan. Tanaaf jedhanitti biyyitii haga 40 Biriiteeniin walanqatan.
Tiyaaree kun dhukkubaara kanaaf qorsiin taamoon ta'uu irratti qorachuu jiran. Koronaan kun addunyaa keessattuu fuula hedduu babal'achaa deemuu jira. Fakkeenyaaf Peeruulleen biyya dhibe kun namisi miliyoon tokko caala irratti argan keessatti dabalamte. USAGM, US Agency for Global Media, Agency Media addunyaa Ameerikaa VOL injal jirtu. Akka bulchiinsi USGM jedhetti Stephen Yetis pireezidaantii Radio Free Asia yookaan ammoo RFA ta'eetiin filatame. Victoria Coates ammoo itti gaafatamtuu damee Middle East Broadcasting Network jedhaniiti. Agensiin kun VOA waliin damee akkana afur qaba. Afaanuma afaaniin gamuun ardii keessatti oduu addunyaatti. Yetis duri gargaaraa ittaanaa pireezidaantii Ameerikaa ka duri Dick Cheneyti. Addunyaan abbootii irreetii fi warra naannan bulchuu fedhirratti waan isin qabsooftuuf keessa qawween guddoon humni gaazexeessummaatiin dhugaa jirtu namatti himuu jedhi Yetis. Hojiin RFA dhugaa dubbachuu tanuma hojjedhaa jedha. Itti guddaan USGM Michael Park kora bulchiinsa mootummaa Ameerikaa irratti yoo hedduu rakkoo ardii Aasiyaa gidduu dubbata. Namni ammaan tan filan kunin afaan mandariinillee akka dansaa beeka. USA'n dhara jiddugala baatii gadi keessumattuu iyyuu Chaayinaa irra gad dhuftu dhugaa dubbattee dur dhaabachuu malteedha. Namni haaraa filan kadhibiin Coates nama mootummaa pireezidaantii Trump gama nagaatiin qarqaaraa ture. Naan duratti hojii sun irra buuteetiin damee qonnaa Ameerikaatti gorsa jiddugala bahaatii fi Afrikaa hin hojjechaa baate. Oduun ammaa qo'atan uuman soraa laafeeti. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessaa aartistiif qorataa afaan Oromoo ta'uun guddina afaanichaa keessatti gumaacha guddaa taasisaa akka ture Ibraayim Hajii Alii du'aan boqoteera. Ibraayim Hajii Alii hagayya bara 2012 eegalee dhukkubsachaa akka ture yoo ta'u hamma eda lubbuun isaa dabartutti wal'aansa argachaa ture. Sirni awwaalcha isaa har magaalaa Finfinnee kolfee iddoo awwaalcha musliimaatti bakka maatiin firoottaniif dinqisiifattoonni isaa argamanitti raawwateera. Tsahaay Daamxootu gabaase. Gaazexeessaa aartistiif qorataa afaanii kan ta'an Ibraayim Hajii Alii bara jireenya isaaniitti sirboota afaan Oromoo qeenxee hedduu kan gumaachan yoo ta'u meeshaalee muuziqaa gosa 4 akka taphachuu danda'antu dubbatama. Ibraayim Hajii Alii sirba kan eegalan bakka itti dhalatanii guddatan magaalaa Dirree Dhawaatti yoo ta'u bara 1967 baandii afran qalloo dhaloota lammaffaa jechuun kan beekamu baandii Aduu Birraa waayillan isaanii waliin hundeessanii jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan himan obbo Mahammad Qopheeti. Aartistii fi gaazexeessaa Ibraayim Hajii Alii ijoollee Dirree Dhawaatti bara 1944 akka Itoophiyaatti dhalatee nama Dirree Dhawaan dirree aartiidhaa wiirtuu eenyummaa Oromoo itti calaqqifamu taatee bu'uura sabboonummaa Oromoo taatee akka guddattu baandii afran qallootiin warra hangafoota Dirree Dhawaan biyyaaf Oromiyaadhaafis horatte keessaa isa tokko. Ibraayim ijoollummaa isaatii jalqabee muuziqeessaa meeshaa muuziqaa taphataa ni wallisaa muuziqaa ni qindeessaa kana maleedhaas Ibraayim ispoorteessaadhaa. Dirree Dhawaa keessatti kilaba qottoonii keessatti lakkoofsa 11 uffate nama beekamaadha ture akka biyyaatti. Deebi'ee immoo gaazexeessaa ispoortiidhaatis ta'ee biyya kana keessatti odeeffannoo waa'ee ispoortii Itoophiyaa irratti nama hundaa ol ragaa qabu nama baay'ee hojjete. Ibraayim Hajii Alii hanga gara ogummaa gaazexeessummaatti dhufanitti sirboota afaan Oromoo sadarkaa biyyattiitti beeksuudhaaf bakka adda addaatti socho'aa turanii kan jiran hiriyaan isaanii obbo Mahammad Qophee bara 1968 yeroo jalqaba gaazexaan afaan Oromoo gaazexaan bariisaa jalqabu namoota jalqabsiisan keessaa tokko akka ta'anis ibsaniiru. Gaafa dargiin dhufummoo kanatti dhufee baandii Aduu Birraa jedhamu Alii Birraa faa wajjin Himee Yusuf faa wajjin hiriyoota isaatii wajjin Finfinnee keessatti baandii Oromoo isa afran qallootti aanee warra Dirree Dhawaa baandiilee jedhanitti aanee Finfinnee keessatti isa jalqabaa warra hundeessan keessaa tokko ture. Gaafa gaazexaan afaan Oromoodhaa bariisaan hundaa'u warra gaazexaa bariisaa seenaa keessatti akka Itoophiyaatti seenaa gaazexaa dhuunfaadhaa isa jalqabaa akka Oromootti immoo gaazexaa isa jalqabaa ta'e bariisaa warra hundeessan keessaa gaazexeessummaadhaan hoogganansaanis nama hojjechaadhaa ture. Deebii immoo sagantaa
faana afaan Oromoo jedhamu reediyoo faanaa irratti jalqabee dhaloonni qubee gaafa afaan Oromoo qubeedhaan barachuu jalqabu madda odeeffannoodhaa ta'ee burqaa beekumsaa ta'ee afaan Oromoodhaan waal teessuu keessatti nama hedduu hojjetee afaan Oromoo irratti qorannoo adda addaa geggeessee jira. Yuunivarsiitii adda addaa irratti afaanii fi seenaa irratti waraqaa qorannoo dhiyeessee nama jiru umrii isaa guutaa dhalatee mata keenyaaf dhalatee mata keenyaaf hojjetee nama waan dantaa isaa waan mataa isaa osoo yaadin umrii guutuu ummata tajaajilaadhaa har'aan tana gara fuula rabbii deeme jechuudha. Har'a ummanni keenya ummanni Oromoo hangafa isaa ijoollee isaa guddaa isaa tokko dhabee jira. Ibrahim Hajii barreessaa walaloo fi jeedaloo akka ta'an namoonni hojii isaanii weellisanis ni dubbatu. Barreessaa Ziyaad Yunus waa'ee Ibrahim Hajii Alii akkas jechuudhaan ibsaniiru. Dhugatti Ibroon nama akkana dhuganaan jedhan akkamittiin isaan wallaala. Ibrahim jechuun humaanitiidha inni mataan isaa namummaa. Nama xiqqaan jenne guddaan jenne nama kabajuu nama guddaadha nama aartiiti nama fakkiin qabne ammaas akka xiqqootti ilaalu inni nama aartiiti. Afaan Oromoo kun bakka kana galuu ani gama kiyyaan bara 50 caalaa hojii irraan obboleessa kiyya hiriyaa kiyya dhugatti mataa isaatiif hin jiraanne nama isaatiif jiraate takkaan mana kiyya ijoollee kiyya nama hin jiraanne nama afaan kun akka guddate as gayu godhe nama halkanii guyyaa marraa fi ijoollee isaa cufa dhiisee numaaf gaha jechuun keenya nama keenyaaf saba keenyaaf halkanii guyyaa osoo barreessuu amrii rabbitti dhufte nama akkanaas inni nama artiitii karaa ispoortiitiin yoo jettee karaa ispoortiitiin nama ispoortiitii karaa barreessaatiin barreessaadha dhugatti tasaa ani dubbadhee fixuu hin dandayu inni bahara jecha bahara. Gaazexeessaa, aartistiif qorataa afaanii kan ta'an Ibrahim Hajii Alii hanga lubbuun isaanii darbutti gaazexeessaa ispoortii ta'uudhaan tajaajilaa turan. Ibrahim Hajii afaan Oromoo qorannoof qo'annoon deeggaramee akka guddatuuf gama og-barruutiinis akka dagaaguuf namoota carraaqii taasisaa turan keessaa adda durummaan kan maqaan isaanii dhaamu akka ta'etu dubbatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaaf gareeleen gargaarsaa 30 ta'an baqattoota naannoo Tigraay akkasumas biyyoota naannoo baqattoota kana simatan baatilee taanaan 6'aaf deeggaruuf kan oolu $1,156 miliyoona gaafateera jechuudhaan Liisaa Shilaayin Jiniivaarraa gabaasteetti. Hanga ammaa Itoophiyaa gama kaabaa Tigraay irraa kanneen baqatan gara biyya ollaa Sudaanitti dheessaniiru. Haa ta'u malee jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa akka jedhetti haalli kun jijjiiramuu mala. Jaarmichi akka jedhutti baqattoonni Itoophiyaa keessaa akka hin baane ittifaman jedhaman gara Jabuutiif Eertiraatti baqachuu malu. Gargaarsi kibxata kaleessaa jaarmolee hedduun gaafatame kun akeekisaa mootummoota sadiif kanneen biroo naannoo sana keessa jiranii fi kanneen dahata siyaasaa gaafataniif haala mijeessuu akkasumas kanneen qe'ee ofiirraa baqachuuf dirqamaniif gargaarsa lubbuu oolchuu dhiyeessuuf oola. Jaarmoliin gargaarsaa lakkoofsi lammiiwwan Itoophiyaa biyya ollaa keessaa dahata siyaasaa barbaadanii akkaan gabbuu hubachuu isaanii tuqaniiru. Dubbii himaan UNHCR Andree Maayesiik akka jedhanitti lakkoofsi kun walumaa gala yeroo ammaa 52,000. Despite the number of new arrivals dropping more recently to some 500 a day. Yeroo dhiyoo as lakkoofsi namoota haaraa gamas dhaqanii guyyaatti gara 500tti gadi cabuyyuu jaarmoliin gargaarsaa kurna hedduu keessatti godaansa guddaa argamee hin beekne kan rakkoo namoomaa yeroo hatattamaa ganda baadiyyaa fagoo keessaatu isaan mudate jedhan. Maayiseek akka jedhanitti deeggarsi maallaqaa kun hojii akkaan barbaachisaa hedduu dabalatee hojii galmeessuu mooraalee daangaarra jiran diiguudhaan baqattoota gara gandeen haaraatti dabarsuuf oolaa jedhan. Currently, many refugees remain in overcrowded conditions without proper facilities and there continues to be a shortage of medicine and other supplies. Yeroo ammaa baqattoonni hedduun keellaaleen keessa qubatan kan sirnaa utuu hin jiraatin walitti tuucha'anii kan jiran yoo ta'u hanqinni dawaaf meeshaalee barbaachisanii kan birootu jira. Hojii maatii barbaaduuf deebisanii wal agarsiisuu
barnootaaf bakka ijoolleef mijataa ta'e akkasumas sagantaaleen nyaata madaalamaa akkaan barbaachisaa ta'uusaa arginee jirra jedhan. Dubbii himaa akka ta'an Maayiseek akka jedhanitti baqattoonni 20,000 ta'an duruu naannoo daangaarraa fagaatanii mooraa umraa qubaatti akka darban taasifamuusaaf baqattootatti dabalaa simachuuf Sudaan keessatti hojiin mooraa haaraa jalqabamuusaa dubbataniiru. Kabiroo dursi kennamuufii qabu gargaarsa midhaan nyaataa, kunuunsa eegumsa fayyaa, qubsuma, dubartoota, ijoollee durbaa kanneen balaaf saaxilamoo ta'an, ijoollee maatiin waliin hin jirreef, kanneen qaamaa hir'uu ta'aniif maanguddootafi. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Lammiilee godina Gojiif Geediyoo irraa buqqa'anii turan deebisanii ijaaruuf gargaarsa qarshii miliyoona 37 olii tumsa idil addunyaa mirga lammiilee Itoophiyaaf yookaan Global Alliance taasiseen abbootiin warraa 1,700 ol gargaaramuun himame. Gargaarsi kun manneen jireenyaa ijaaruuf jiruu isaanii tumsuu kan of keessatti hammate akka ta'e himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Walitti bu'iinsa waggaa 2 dura gama naannoo uummattoota kibbaa godina Geediyoo aanaa Gadabii fi Oromiyaa godina Gujii aanaa Qarcaatii walitti bu'iinsa ture namoota buqqaan deebisaniitiin ijaaruudhaaf hojii hojjetamaa ture keessaa tumsi idila addunyaa mirga lammiilee Itoophiyaaf yookaan ammoo Global Alliance jedhamu dhaabbanni miti mootummaa biyya Ameerikaatitti argamu taasisaatiin ture keessaa isa tokko. Tumsa kanaan buqqaatota aanaa Gadabii fi aanaa Qarcaa gama lameeniyyuu jiran deebisanii ijaaruu, manneen gubate utubuu fi handhuuraa isaanii itti qadhaabuu wantoota hojjetamaatiin turan ta'uu dubbatu jiraattonni naannoo sanii. Maqaan kiyya magaalaa Yaatinii Jaarsoo jedhama. Kanaan dura naannoo 2010 irratti sabi Gedootiif sabi Gujii walitti bu'ee saba daangaa jedhanii kanaan garri keenya gubattee lubbuun nama hedduu lebattee dhaqannee gargar dheeramnee turre. Mootummaan immoo dhiyoo santuu dhufee makalaakaan guyyuma guyyaan adoonii waltiisuu araara abbootiin gadaa akkuma hangafaa yaada dabarsane abbootiin gadaa Gujiitiif abbootiin gadaa Gede'oo galchaa iddoo jedhamu irratti araara taasichee gondooroo taasichee guyyuma guyyaan immoo gara iddoo jireenya keenya kaleessanti nu deebichee ardaataa nu baasaa bindilisii nu kennaa sindee nu kennaa akkasuma ammallee kunoo mana kama dhaggitan kana waldibjiiniin mana nu ijaartee uffana keenya nu kennitee jarkaana nu kennitee jibbaa nu kennitee hagadhaatti immoo nageenyi kalee booreessu. Nageenyi nagaa qotachaa jirra iddoo keenya dee'ineerra ijaarranneerra. Iteenashii boggaalaati. Manni kiyyaalli gubateera. Ijoollee ammoo namni nama 7dha. Nama 7 keessaa nama 6 harkaa qaba tokkochi lafaa jira. Akkas. Amma achi booda amma nageenyi maal fakkaata? Amma akkam jirta? Nagaa amma mul'ateera. Gizee duraa girgirrii nama jirtiyyuu amma dhaabbateera nagaa keessa jirra. Keessaa manguddoonni hawaasa walitti siiqsanii madda rakkoo kanaa kan ta'e nageenya dhabuu irratti bal'inaan hojjetaatiin jiraachuullee manguddoonni naannichaa dubbatu. Maqaan kiyya Makuraa deema. Hayyicha Makuraa deema. Warra kana hangafaaf maadnaadhaa Gedoof Gujii hangafaaf maadnaadhaa hangafi maadnaan walitti qabuu hin danda'u walijeessuu hin danda'u warra dhiigaa ta'uu hin danda'u. Nuti walitti bullee olleerra walitti soddoomneerra walitti ijaarranneerra walitti qotanneerra akkam nu walitti lolla jennee kaaneet wal qabannee kaaneet ni araaramna jennee kaaneet araaraanii wal qaqqabannee warra qabalee bulchituu qabalee waliin walitti sabachaanee kaanee haasofneeti mari'annee kaaneeti karaa araara san deebisnee kaaneeti araara keessa turre kaanee wal araarfannee kaanee hagammaa kana waliin bullee ooluu keessa jirra. Hojii kanaaf bajeta qarshii miliyoona 37 olii lammiilee Itoophiyaa biyya garaagaraa keessatti argaman gama tumsa idila addunyaa mirga lammiilee Itoophiyaa yookaan ammoo Global Alliance irraa walitti qabameen dhaabbata miti mootummaa World Vision jedhamuun akka lammiilee kanneen bira dhaqqabu taasifamaatiin turuu dubbatame. Wantoota tumsi kunniin of keessatti qabateellee bakka bu'aan dhaaba miti mootummaa World Vision obbo Biruk Leggasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana himanii jiru. Egaa aanaa Qarcaa keessatti buqqaatota abbaa warraa 855tu jira. Gandoota 4 keessa jiranii waliigala jaarsi manaa
mana 855 uummata buqqee sana deebisanii ijaaruu fi manni ijaaramee jira. Sanyiin adda addaa kennameeraa fi sanyiin midhaanii, sanyiin kuduraa hoolaan bitameef jira. Hoolonni bitameef hoolota 2 kan argatan abbaa warraa 100 almost gara abbaa warraa 400 hoolota 2 hoolaa akka aanaa qarcaatti hoolaa 1250 godina Gidiyoo keessattis gandoota 2 irratti abbaa warraa 855 hojii wal fakkaatu hojjetameera jechuudha. Abbaa warraa 855 aanaa Gadab keessatti hojiin wal fakkaatu hojjetameera jechuudha. Hojiin hawaasa naannoo sanii ammallee irra deebi'aniitiin hundeessuu gara fuulduraatitti waan baay'ee barbaachisa miila lamaan hanga dhaabbatanitti gargaaruulleen dirqama ta'uu hojiilee garaagaraa hojjetaatiin jiraachuu World Vision dubbatee jira. Garuu gama dhaabbata tumsa idila addunyaa mirga lammiilee Itoophiyaa yookaan Global Alliance'n sagantaan kun goolabamuu ifoomsaniitiin jiru. Miseensi boordii dhaabbatichaa Profeesar Achaameel Dabalaa akkas jedhu. ይህ ፕሮጀክት ሲጀመር Pirojektiin kun kan eegalame gama doolaara 670,000tiin manneen 1,710 illee ijaaramaniitiin jiru. Dabalataanis hojiilee dabalataa kanneen akka qonnaa fi dhimmoota gama biraa irratti mallaqni lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan irraa walitti qabame hojiirra akka oolu taasifameetiin jira jedhan Profeesar Achaameel. Hawaasni Gujiitiif Geediyoo kan wal keessa jiru kan walirraa fuudhe soddoota obbolaa ta'aniitiin jiraataa waggoota dheeraa turan kan jedhan bulchitoonni gama lameeniitu rakkooleen kana dura uumaman akka irra deebi'aniitiin hin dhalanne taasisuudhaaf hojii bal'aatu waliin hojjetamaatiin jiraa dubbatan bulchitoonni aanaa qarcaa godina Gujiitii fi aanaa Gadab godina Geediyoo. Maqaan kiyyaa Taaddasee Waataa jedhama. Itti aanaa bulchaa aanaa qarcaa. Yeroo ammaa kana jireenya isaatti deebi'ee namni nagaa waliin jiraachuu jira. Waan walitti bu'iinsi sun raawwatee iyyuu fakkaatu yeroo ammaa kanatti namni qe'ee isaatti deebi'ee akkuma duraan waliin jiraachaa jira. Amma baay'een hojjetamee jira namoota buqqaansan bakkatti deebisuudhaaf dhaabbileen garaagaraa gargaarsa kennanii jira. Manni ijaarameefii jira, manni jireenyaa midhaanis kennameefii jira. Haala gaariirra jira amma rakkoo hin jiru. Uummanni duraanillee walirraa fuudheera ammas walumarraa fuudhiisatti jira. Rakkoo hunda walumaan qoodachuutti jira waan ta'eef amma tiitichi jidduun bahu jedha Gujiin. Jaalala guddaa yeroo ibsu nu lamaan jidduu tiitichi hin bahu. Gedoof Gujii tiitichi jidduu isaanii hin bahu kan jedhu qabaanii uummati kana keessa jira jechuudha. Sisee Taaddasee jedhama. Bulchaa aanaa Gadabii jedhama. Wanti amma jiru akka malee gaariidha. Yeroo jalqabaa sanatti wanti jiru akka malee nama gaddisiisa. Haa ta'u amma naannoo lachuu haala gaariitiin jira. Keessaanuu inni ji'oon bakkee babacaatiin dhuftee gara keenyallee mina ijaarsiisaan midhaan warroota buqqaaneef kanaa kenniisa gubbaa jirti. Wanna uffatanullee achiin booddee horii lukkuuwwan hoolaa kana fa'aa kenniisa gubbaa jiraanii haalli amma jiru shaggaadha wanti jedhee qaba. Gareen sabaa himaalee sagantaa kana daawwachuudhaaf gama godina Geediyoo aanaa Gadabitti imaleetiin turellee waliin jireenya hawaasaa gabaa waliinii ba'uu ollaa soddoonni jiraachuu rakkooleen kanaan dura wal waraansaaf geesseetiin ture araaramaan fixachuu isaanii diinagdeen manca'eetiin turellee deebi'eetiin akka utubamaafiitiin jiru hawaasa naannichaarraa odeeffateetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Geediyoo Dillarraa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.